Akka ilmaan faraan kun hundi shababa akka khiyyaati. Ilmaan hin qabani. Isi ilmaan keenya cinqanaan. Jaalala jechuun atis yoo siiftee anaafis yoo ta'e wal jaalanne. Firraa ofu deemta. Tasliim maal asii? Egaa tasliim miskiina uumaa. Maal asii qoy afaan kana nasiin? Torbaan mala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funidda uttota hodduta maatii channel keenya jirra jirtu. Nageenyi keessan badhaadha. Tufi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funee kabajamtoota fi daawwattoota keenya bakka jirtan mara salaantaan isna raqqabtu. Rayyaanis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jedhee jira. Kanaaf daawwattoota hodduta keenya deebinee dhufnee jirra. Wanni deebinee dhufneen akka beekamu engadda tasliim ka pirankii takkarratti hojjedheen ture. Pirankii miti waliin irratti hojjedhe yoo isin lakkii ansitti neerumuu sin jaaladhu isin aan jette waanin baay'ee fi kiyyaaf sitti aaruuf wanni isin daawwattoonni baay'ee takkan akka ooltaniif saniif jechaan kaameeraa dhokoysee pirankiidhaa gara boodatti pirankii sirriitti hojjedheen jeeni maaliifi an akkuma beekamu dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii jaalalaa namaaf dhiyeessuun beeku. Ammas namaaf dhiyeessee namni sin jaaladhu yoo naan jedhee baay'ee takkaan keessa kotti miira kotti aariin na dhagama. Kana waan ta'eef ammoo isin itti rafeetiin laalaa naan jettee guyyaa san na biraa kuttee itti raftee laaltee jirti waan isin gaa hirriiba san keessatti arkite ammas kanuma waliin irraa barru ta'a. Yoo isin ammoo tolee jettee amman tana haarawa kanatti dafnee nikaa irra buufnee qalabatis godhuu hin dhaqqabnu yeroo ariitiidha. Maaliif akka namni jaalala maarree oofanii maal godhachuu jaalansan san hundaa'uu hin dhaqqabnu beekte. Sila dhuguma jirta moo hin Dafneeti kaa. Qaarraan tanaa sanuma haasa'ita. Dafneeti irra buufnee waa hundaa'u goonee. Wanni isin dhufteen kaa sirrii ta'a sirri jenneeti yaada. Hayya hanjamaan godhin kamal taateeti. Laa hanjamaan hin jiru. Jechuu atis akkuma yaada manaa mana harkaa bulte. Manaa mana gartee atis. Dhugumaan siin fuudhanaan jaajeeti anis manaa wanti yaadaa bule. Atis itti yaadaa bulte qalabatti kan akka jettu. Aywa. Annaafuun galle. Haati mana keetii akka isiin dhugaan jechuun jiru amma naa gale. Baariitu irra dawwale. Anaatu ittiin yaaddoon akkana jala. Haati mana isaatuun dhugamoo hijibaan jetti itti dawwalee narraa hubadhuu jeetiin itti dawwalle. Hoggutti dawwallu tasliim fuudhu malee ani manatti hin galu jettee kakatte. Aywa ammaalis hin jee deengadda barnagaan pirankii siin jee malee dhugaadha. Isiin akkas jettee kakatte asi dubboo akkam jechuudha. Amma na fuuteeti hoggunan sitti heerume isiin mana sii galti. Achi boodoo. Achi boodaas kalaas. Wajoolleedhaan nuti amma deengadda beekaatiin akkas hin jemareen. Atichi boodaas amma si fuudheen silaa yeroo isin dhufte si gadhiisa akkam yaaddatummaanu. Barsiitutu torbaan takkaaf wal fuuneeti gisee isin dhufte deemtaa hayya. Laa. Naan galle. Sanumaa miti. Atis pirankii natti hin hojjenne dhugumaa uuma san silaa. Pirankii miti. An dhuguma noormaaliin sirriitti hojjedhe. Garuu ammoo kaameeraadhaan dhohisi maali? Nalaaluuf keessatti akkaan kaameeraan silaa kaameeraan jiraate akkasuma jiwanu. Firraayin silaa nuuf deema kaa duraan. Yoo na diddeewanii naaraa mire. Amma si hayyamee cufeeti. Asi hayyamne ammallee. Amma hayyamtee jirta. Laa hin hayyamu ani. Akkamittiin hayyamaa abbaa ilmaaniitiin akkamiin jaan? Maal taate? Abbaa ilmaanii maal rakkoo? Ati bara abbaa rayyaanii sii galtu. Abbaa rayyaanii, abbaa ayyaantuu, abbaa oromiyaati. Higammadde. Araba tana laaltooti. Higammadde. Araba tana bara umriin isaa waggaa 60. Mucattii. Arabaa fi nu walitti hin fidire. Mucattii umriin isii amata 15 fuudha. Atis amma akkasii na fuuta. Anamma sirraan guddaa akkasii umrii akkasii dura fagaadhee hin qabu. Ati shabaaba. Yoo fagaatteen amatuma. Ansilaayin heeruma fadhee. Karaanii fi eeyyimaa warra tasliim jaalladha jechuun jiru kana dida. Yoo fagaatteen beektee amatuma 50 dura jiran. Amma 50. Ati amma meeqa? Amman tana 72 jira. 72? An duba abbaa xiyyaammaan hin ja'aasaa qabdaati. Eega 72 hin fakkaattu. Laakiin yoo amma 72 hin saddaqu. 72 seenuudhaaf guyyaa 3 hafe. Amma kanaafuu laalama waan gabaabaadha. Erga na jaalatti anillee si jaaladhe. Duraan akka obboleessaa fi obboleettii waliin turreeme kalaas dhiifama rabbi nuuf haa godhu. Nama obboleetti jennee deebanii jaalatan. Niitittiin jaani
Kanaafuu kalaas ka ani beektaa yeroon dhugaa haasa'us ni kolfan. Yeroo sobaa haasa'u immoo. Laakiin hogguu umriin biyya torbatamii lama jettee an deebee sittiin heerumaa duuba abbaa. Kalaas umrii irraa gabbuuf na rakkoo. Irraa gabbuusi ammoo mana duratti. Gabbuusi ayyee meeqa. Umrii rakkoon qabu. Atis fagaattuu 25 kana 30 taata. Anis 70. Rabbiin oliin nu adeemu. Rabbiin waa guddisu. Ayiwa. Aamin jechuus hin raanfatini. Aamin. Kanaafuu erga laal atis hayyamte anilleen na keessa dhufee jira. Atillee galatoomi. Haati mana kiyyaa sunis waan isin kana godhuudhaaf deemtu hin beekne. Garuu ammoo asirraa hin dhorkan. La, ana malee waan hin hayyamite kallee hin qabu. Guyyaa saniis yoo nan sitti heerumuudhaaf galte itti bubbuleetiin laalaan siin jee malee sittiin heerumaa siin hin jenne yaaddu. Qabaddu sittiin heerumaa siin hin jenne. Itti rafeeti ilaalan jenne. Itti rafeeti ilaalan yebar sittiin heerumaa miti. Itti raftee ilaalte. Rafeeti ilaalee si dhufeemi. Amma siifin deebisu jira bar rafee ilaaleetiin deebisaa siin jeemi. Amma hanqaan si deebisu. Siifin deebisa rakkoon qabu. Deebise yenna. Sandura waan haasa'u jira. Warra keessanii isa dhaggeeffadhu. Akka mucaa sun sirriitti hojjechuudhaaf deemsanii mitanii. Dhugaa dubbachuudhaaf. Haati mana kiyyaa eega kisiin akkana na goote. Annama bultii bareedduu takka jaaruu fedhu. Ati immoo maaliif ijoolleetti jalleen si baratte? Ijoolleedhaaf haaraawatti hin taatu. Ijoollee tana immoo akkati ijoollee tana miines ni beeka. Ati malee amantaan ijoolleen miidhu jettee nani fuuta. Ijoollee miinaan kutteetis. Gabaabumatti ammas. Ijoolleen qabne yoo filadhee yoo usaasoo qabda. Kaniin hanganaa wajjin dhaluu hin filadda. Akka barbaadetti san deem filattee waliin dhaluu dandeessa. An ammoo ijoollee tiitana nama na jalaa tuqu nama itti baasu nama ergaadhaan cinqu. Ati duba osoo nan fuunee ijoollee ta'e dura haasa'u. Waan booda dhufuun sitti hima. Ano yeroo baay'ee nama keenyatti hima. Waan booda dhufuuf taa'u ni arga. Waan booda dhufuuf taa'u san amma yoo walitti himne jaalalaa fi gammachuudhaan takkaa wal fuunee takkaa addaan dhaabbanne irra bareeda. Maaliif booda maaliif rakkisa? Amma kala sirraa dhaabban. Akkasi. Wanni sin jiruuf tani illee giddu sin jedhu dhugaa sitti hin fakkaatin. Yoon heerumuu fedhe tasliim jaalannaa namni hedduun ka tasliim jaalannaa jiru sun man jiru. Akka imaan faraan kun hundi shabaa bakka xiyyaati. Ilmaan hin qabani isi ilmaan keenya cinqaanaan jaani isaanitti hin heerumu. Haati mana keetii yoo nan sitti heerumu malee hin galle haa haftu. Ilmaan keetis tabiraatti fuuta. Haati mana kiyyaatti jecha haftu jechuudha. Kaya tasliim yaaddo heerumtu malee hin galu jettee kan jiru taate achitti haftu atis tabiraa fuudha. Amma waan kaameraa noormaalii fuula keenya dura taa'uufi kalaasisiin haftu jettee harakaata godhu jirta. Akkasii miti. Eeggaddaa otoo jettee warra akkasuma miti. Jaalala jechuun atis yoo siiftee anaafis yoo ta'e wal jaalanne wal fuuna yoo atis siif hin ta'e yoo anaafis hin ta'e wal fuudhuu dandeenya. Ansiitee sila. Hamartii duwwaa walitti godhuun sirrii miti. Dubaasi sila na jaalatte jechuudha. Dirqamatti si godhu jiran malee barna jaalanne. Maaliif si jibbati bareedu kana? Wayi si keessa dhuftee jaartii osoo mana jirtu irratti si fuudhaa jettee na jaalatteen. Jaartiin ta'e fuudhii siin jennaan yoo isummaan naa galte isiin fuudhaa hanqa yeroo waa'ee hanqa yerootiin fuudhaa yaada juusa keessa jira torbaan mala maafi sadii na fuuta. Isi as qabe achi qabe as qabe achi qabe. Bara nama kana maatii taraan nuyi dura miti. Maatii taraan nuyi dura malee isi naafisi waan takka siraan nuyi dura. Silaamoo maatiin nuyi jiraachuu baatte. Laal guyyaa shan walirratti bilbilusi. Silaa ijoollee qabaachuu baatte. Achumatti baay'ee jira. Silaa lalaan guutuu ni fuuta. Ammas fuudhire. Ammaan tana ijoollee tana na jalaa miiti. Anoo miidhuu dhalaa miti. Jechuun ammatti ijoolleen tun si babbaratte yeroo baay'ee si ilaala. Dhukkadhee fas ilaala beektan wayitaan deeme jeetiin mana kanarraa. Magaalaa fa'aa dhaqeetiin ol deebi'aa jeetiin si biraa deemaa. Dhukkadhee si ilaala akkatti ijoollee tana gootu. Edaati akkasiin fatanaa turte. Akkasittiin qormaata siif kennaa ture. Maalitu saadaa irratti bilbilee tasliim ijoollee ammaytu. Ammoo ijoollee tana. Yeenii saa'u. Tasliim ijoollee ammaytu. Anqa isii fuutuun galuu. Anaafisii walii galtee qabu. Dippiloomaasii waliin qabu naafisii. Duba isiin akkam jechuu dandeessi? Eessarra dhaabbatteeti
tasliim fuutu malee manatti hin galu jechuu dandeessa. Maaltu tana fidaa'u? Amma isin akkas jettee isin nama na dura wal qabu maaliif akkanaatti? Kalas kaaman tanatti yoo sii ta'e natti heerumu yoo siin taane immoo dhiisu. Abbuun sitti heerume hijaa duraan na qabdu san tan nasraa faana diraa turte san narraa ba'uu deemti. Isin immoo eenyuun ana jee ilaala akkatti ijaan silaalu hin danda'u. Egaa fuudhisin jettee oggunaa feete hayyee inni wal kun wal fuudhe. Ijaa dila san deemtee narraa kafalachuu deemti. Waan akkana naasee. Ani waan hin balleessee sin qabu ni beektaan. Waan balleessitee sin qabdu ni beeku. Isiin ammoo akka waan hin balleessee ilaalteeti tasliim fuudhii jettee booda. Ati badiin qabdu nama beekutti dhaggeeffatu sitti himanii. Eegaanii nan si fuudhe. Isiin nama lafa nagayaa kan nama miskiinaa sanuu asi beerana dirtee na tumsiisuu turte. Laa isiin maan sunuu miskiina. Na tumsiisuu turte har'a akkamitti Isummaan sunuu miskiina. na jaalatti. Tagaafatti nama sitti argitee si tumsiisaa turte sun gaafaan hidhame san dhuftee osoo kana quba isii sitti hin buusin ijoollee isii fudhattee kutte. Sanaa galatamtu Ammoo miskiina misiin. Miskiina isiin achikkaa miskiina. Isilleen waan sanirraa kaateeti. Mucayyoon sun hedduu akka miskiina. Haa fuudhuu fi dhalaa biraa akkana irratti hin fuunee jette. Achirraa kaateeti isilleen. Duraan akkaati dhalaa biraa irra fuudhu shakkii qabdi ala taa'u jirti. Duraan shakkii qabdi. Akkasii san jecha isiin ala teessu hin beekneeni. Akka immoo dhalaa biraa ani irra fuudhu shakkii qabdi. Ammoo mucayyoon sun baay'ee akka miskiina. Haa fuudhuu fi dhalaa biraa qofa kan irratti hin fuunee. Osoo dhalaa biraa hin fuune haa isuma fuudhuu. Isuma tana haa fuudhuu jettee. Kanaafuu mana kutaa meeqaa jiras keessa? Kutaa sadiimi? Kutaa tokko taa'insaati. Atis kutaa akkanii qabatta. Isinis takka qabattee kalaas bultii oogute maqaan. Naan kelle na fuuteetuma jaartiin na galfattee firaan ofu deemta. Tasliim maal asii? Egaa tasliim miskiinaa uumaa. Maal asii tokko yoo afaan akkana nasiin? Torbaanuma lama. Wanni akkas jedhamu hin jiru. Jaartii na godhattee jaartii teetiin galfattee. Wanni akkas jedhamu hin jiru. Duboo. Wanni akkas jedhamu. Akkuma isiiti attis kalaas. Akkuma isiiti anis. Akkuma isiiti. Takka rakkoon godhin. Ayyee. Kaadubaan deebiin an qabaddee itti rafee ilaalee dhufesu waa tanaa miti. Meeshaa itti raftee. Ammoo an shabaabatti ni heeruma malee abbaa ilmaanitti ni heerumu jeetii ilaala kanatti. Egaa guutuu hirrii barra. Dullacha kanatti ni heerumattee yaaddeeti. Laa dullacha hin jenne yaaddoon kun nama ilmaan qabu na bulfachuuf illee jaartii qabaa abba lama gisee taaneen ta'uu jeetii ilaala. Kan makka xiyyaa haganaa wajjin ilmaanis harkannee ilmaan kun kasaati xiyya kan hin jenne keenya beeyne. Keenya kajamus ni harkannee naafatis. Kun isaan barra kanaaf isaataa jidduutii mire nutis keenya ka jennu ni harkannee nu jidduudha. Yoo isin gizaan sitti heerume dhuftee mashaakila goote. Mashaakilli wani jabu hin jiru. Ni galtii dubbii goote. Kilma sabata. Yoo goote yoo. An sabataan bira hin jiru. Yoo goote yoo. Siraan dorku. Nara dorkita. Amma silaan jaalatte. Siiteetiin jira silaan hafuudhuudha. Anaa siin jaawara akkana malee asii miti. Sii miti. Naan jettaa silaati. Wallaahi. Baraan akka waan itti si keessaa dhuftee jaalala na gaafattee na fakkaachaan jiru wanni si jiru. Gaafa hawaa fi addamsan. Dhiirtii dallaa meeqa 8 cabsitee jenni? Torba. Dhiirtii dallaa 7 cabsiteeti. Kasaddeettanii isin cabsiteetti dhufte. Kanaafuu anaatu si daffee si dursee jaalala si gaafachuu qaba malee ati bar na dursitee. Ambar wayii si gaafachuu jiru ni beektaa si daffaroo miti. Inni kun isa keessaa dhufteeti akkaan na fuudhu barbaade moo jaartiin isaa jechuu fi na fuudhu deema. Namni waliin jaalanne tokko waliin jiraachuu hin danda'u. Yoo na jaalattee ansi jaaladhee waliin dhufnee wal bulfanna. Yoon jaartii sii ta'es. Laakiin amma jaartiin ta'e fuudhiidhaaf hayyeen isaa isiin galtuu jee sitti heerumeef bultiin biraan jirtu. An nama rakkoo tanaaf jecha irra si fuudhee boru si gadhiisuu miti. Nama waan gale tokko beekan. Hayyee amma duba sitti heerumuudhaaf. Nama intala dhalaa takka maas. Sitti heerumuudhaaf. Cunqursine. Sitti heerumuudhaaf. Warra keenya akkam godheen sitti heeruma xiqqoollee yaaddoo ati nama taaree badeen gadda dhufe. Warra keessan akkam? Warra keenya moo. Akkaan godhuun qabu akkam jeetitiin yama ittiin heerumu deemaan haana godhaa jee warra keenya dawwalaa waan. Maal jechuurraa isa? Silaan si jaaladhee sitti heerumee warra keenyatti himuu hin danda'u. Ati intala dhalaati. Bakka itti heerumtu hin beektu. Bakka itti duutus hin beektu. Yoo ol deemtee gaara suudii kana gaara marbaa kana duutees maal beektu? Hindu rabbi nana jeesu ganaadhaan. Nama meeqaat deemaa ta'a? Yoomii nyaadde gaafa nyaadde hin du'a. Gaafa nyaadde hin du'a. Nama meeqaat nu biraa deemee dhumu jira? Guyyaa duun hin beeknu.
qaddaratti rabbi nu ajjeesini. Umrii rabbi nu adheereessu daawwattoota keenyallee rabbi umrii isin adheereessu. Nama hundaa rabbi umrii adheereessu. Nagaa rabbi isin godhu rabbi isin rakkisini. Jaartii akka xiyyaa tana isin hin cinqin rabbiin. Warri dhiiraatis warri dhiiraa jaartii akka xiyyaa tana rabbi isin hin cinqin. Warri shamarraniitillee jaarsa badaa jaarsa guddinaan barbaanne rabbi isin hin cinqin. Amma dhage sittiin heerumaa jee akhira siin fixu takka jee warra keenyas akkanti himee heerumuuf hin deemanii kana walaajuun isin qabu. Ammas dawwalee jaarsa ilmaan abba sadiina dura qabaa. Warra keessan namaatti ilbilaala. Jaarsa kiyya ilmaan abba obbo sitti heerume hasilaa jaarsa naa taatee jaarsa kiyya ilmaan sadii qabaa jaartii qabaa gizaan jee warra keenya mata qabata. Isaanitti himuun barbaadu. Ammas akkan jee isaanii. Jaarsi ijoollee sadii nama guddaa jennee. Abbaa ilmaa sadii nama guddaa. Ati duboo dantaa keetiif xiqqaa taate malee namni abbaan ilmaa sadii jaartii qabu nama guddaadha nu biratti. Khalaas nama guddaadha areenni isaa akkanatti gagadha. Sanumaafuu gizeen ni binan. Jaarsi kiyya nam sadii qabaa kananuma dhagayanii bar warra keenya. Gizaan asitti heerumetti. Hoggus yoo mataan qabatan akkam ta'e. Ammaa namni si beeku bara harkame qaara suudii kana. Asitti nimne maleedha. Sunuu itti himan. Itti himaniimi. Sanumaafuu. Khalaas ittiin heerumuuti yani. Duuba amma isaan akkamitti gaafatte meeshaa? Isaan akkamitti gaafatte? Warra keenya. Ittumaa wanti boodaan. Duu akkamitti gaafanna? Maal gaafanna sittiin heerumu sin jechuutu hin jiru. Afaan Oromoon beektu. Safataa jira ammaas. Ayya. Amma kan kaameera kaanneef akkana sittiin heerumne ibsuuf himi. Sittiin heerumu khalaas. Sittiin heerumtu? Ammumaa jamtee? Khalaas ammumaa sittiin heerumu. Khalaas daawwattoota hordoftoota keenya dhalaan akkuma beekamu ija meeqaatu si eegu jira kana sodaattee maati? Laa ija miti. Ani shabaabatti heeruma nama jaartiin qabne akka xiyyaatti tokko irratti warri suudii taa'ee si daawwatu jira. Warri Kuwait taa'ee si daawwatu jira. Dubaay taa'ee si daawwatu jirani. Ameerikaan guutuu taa'ee si daawwatu jirti. Awurooppaa si daawwatu jirti. Jabuutii si daawwatu jirti. Yoo namni yaaddoonni taa'e itti heerumni ilmaan. Dhagee sorry. Ordoon kophaa taa'ee si daawwatu jirti. Kanaafuu ammaan tana isaan kana sodaatte. Daawwattoota keenya isin sodaatte malee. Laa isaanis hin sodaanne qabaatu jirti. Kanaafuu dhaabbu meetiin guutaa. Amma anaa fi Tasliim niqaa wal goonee. Niqaa waliin goonu asitti hin heerumu. Asa qabda sitti hin heeruman. Safaataan hin jiru amma jettee fire. Injan sitti hin heerumu. Yoo daawwattoonni kun hundinuu nu daawwatanii Tasliim abbaa ilmaan sadii siif tahaa jaartii qabu. Koomintii jalatti. Yoo jettan yaaddootti hin heerumu. Yoo ammoo imaanii faraan keessa tokko filadhu isaan sun nama akka keetii yookaan nama biraa ati immoo heerumaan hin deemtu dalagachuuf dhuftee dalagadhu waan jettin taate sadeen kana keessaa koomentii nu barreessaa yaaddoon jiina ammas dalagadhu malee yaaddootti heerumii jiina. Hordoftoota keenya Tasliim akka beekamu akkuma beekamu Tasliim ijoollee baadiyyaati. Ijoolleen baadiyyaa akkuma beekamu dursitee dhiiraan siin jaaladhaa hin jettu. Isin ammoo yeroo meeqa deddeebistee jettee jirti. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya arra booda dalagadheeti warra kanaa fi Tasliim dhaggeeffadhu asin kabariin gammalaal. Qaataan jalqabee kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya congratulation mabruuk baga gammaddee. Laa akkasii miti yaaddu. Baga gammaddanii. Akkasii miti. Ararraa jalqabee. Mee kuna isaan yaaddu ulfii mana kana ararraa jalqabee mataa kee gubbarra. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya nagaatti. Baay'ee isin jennaan. Baay'ee.